Nagaanii fi araarri waaqayyoodha lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan waldaa nuti ijoollee kakuutii kan jedhu keessatti kan argamtan miseensonni waldaa ijoollee kakuu tajaajiltoonni waldaa ijoollee kakuu hundumti keessan akkam jirtu Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa har'as immoo waaqayyoon gargaaree guyyaa sadaffaa Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee soomaa irratti qabadhee dhufeen jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hallelujaa. Sooma faayidaa soomaa laalleerraa miidhaa soomaa laalleerraa hadda immoo sooma kaayyoo qabuu fi kaayyoo hin qabne laalla jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Soomni kaayyoo qabu fi sooma kaayyoo hin qabne Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sooma kaayyoo hin qabne macaafa qulqulluu keessatti soomamee jira. Soomameera. Soomni kaayyoo qabu macaafa qulqulluu keessatti soomamee jira. Soomameera. Kan kaayyoo qabus kan kaayyoo hin qabnes soomameera. Caqafameera caqasa keessatti jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa kaayyoo qabu dursee isinitti himaa, isa kaayyoo hin qabnes booddeerra isinitti hima jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lamaan isaayyuu macaafa qulqulluu keenya keessa jira jechuudha. Lamaan isaayyuu macaafa qulqulluu keessa hin jira. Lamaan isaayyuu hin ilaalla jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sooma kaayyoo qabuu fi sooma kaayyoo hin qabne. Fakkeenyaaf amma nuti sooma kaayyoo qabu qabanneerra. Soomni kaayyoo qabu maalidha? Waa'ee biyya keenya Itoophiyaa naannolee jiran hundumaaf hin kadhanna jenne hundumaa wal qixxeetti jechuudha hin kadhanna jenne qabanneerra. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan amma kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa maali? Naannolee Itoophiyaa hundumaaf nagaa kadhachuudha jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan ameen ameen. Haleluuyaa. Sooma kaayyoo qabu abboonni keenya macaafa qulqulluu keessatti soomaniiru. Fakkeenyaaf jalqaba irratti kan laallu Museen laalla. Museen halkan 40 fi guyyaa 40 waaqayyoon duratti soomeera. Ba'uu 34 irratti gaafa laaltanii Museen dura waaqayyootti halkan 40 fi guyyaa 40 soome. Yeroo kanatti homaa hin nyaanne homaa hin qammasne jechuudha. Bishaan hin dhunne midhaan hin nyaanne. Halkan 40 fi guyyaa 40 dura waaqayyoo ture. Eenyu? Garbichi waaqayyoo Museen. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kaayyoon inni soomeef maalidha? Waaqayyoorraa kakuu saba Israa'el fudhachuudhaaf Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasumas waaqayyoon arguudhaaf isa biyya Gibxii isaan baase waaqayyoon arguudhaaf isa lafa onaa hunduma keessatti isaan geggeesse waaqayyoon arguudhaaf tulluu sanarraa halkan 40 guyyaa 40 fuula waaqayyoo ture. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo kanatti soomee guyyaa xumura isaatti soomaaf sagada isaa yeroo xumuretti waaqayyoo saanduqa kakuu waaqayyoodhaa waaqayyoo ofii isaatii harka isaatiin barreesse Museetti kenne. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kaayyoon Musee waaqayyoorraa seera ittiin bulmaata Israa'elootaa fuudhu akkasumas immoo waaqayyoon arguudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf Museen milkaa'eera. Sooma kaayyoo qabu soome waan kaayyeeffatee soome sanaaf milkaa'eera. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Kakuu haaraatti tarkaanfadhee immoo isinitti hima. Kakuu haaraa keessatti halkan 40 guyyaa 40 kan soome gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa irratti isin tajaajilu yoo kana ta'uu baate kana dursee isinitti waan hin barbaade. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafni irraa tajaajilamnus sooma kaayyoo qabuuf kaayyoo hin qabne kan jedhu kanaa miti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa keenya Yesus Kiristoos halkan 40 guyyaa 40 soomeera. Maaliidhaaf soome? Kaayyoon isaa maali? Jennee gaafa laallu wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuudhaaf. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Halkan 40 fi guyyaa 40 Yesus Kiristoos soomeera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokko wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuudhaaf. Lama ergama dhufeef raawwachuudhaaf. Ergama dhufeef raawwachuu gaafa isin jedhu ergamni Yesus Kiristoos dhufeefi keessatti ergamni inni gara biyya lafaa kanaa dhufeefi maal akka ta'e kana yeroo naalaa fudhata waan ta'eef hin tarreessu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokkoffaa jalqabaa irratti maalidha? Wangeela mootummaa waaqayyoo nama hundumaaf maal gochuu? Lallabu. Akkuma Isaayyaas jedhe
ኢየሱስ ክርስቶስናaf galanni guddaan haa ta'u wangeelli yookaan immoo sagaleen misraachoo uumama hundumaaf lallabama yookaan immoo hiyyeessotaaf lallabama jedhee Isaayyaas raajii sana raawwachuudhaaf jechuudha. Eshi arra walii wajjiniin kan laallu mata duree sooma kaayyoo qabu fi kaayyoo hin qabneedha. Sooma kaayyoo qabu. Nehemiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Anis dubbii kana yommuu dhaga'e ofirra gadi nan taa'e nan boo'e. Waaqayyo gooftaa bantii waaqaa durattis guyyaa muraasaaf nan gadde soomees nan kadhadhe kadhata koo keessatti yaa Waaqayyo gooftaa bantii waaqaa ati guddaadha inni sodaachiftas warri si jaalatan warri abboomota kee eeganiifis kakuu kee in eegda garummaan kees in agarsiifta kadhata ani garbichi kee halkanii fi guyyaa garboota kee ijoollee Israa'eliitiif kadhadhu dhaga'uudhaaf gurri kee gara koo haa dhaggeeffatu ijji kees gara koo haa ilaalu cubbuu nuyi Yesuusiidhaaf galanni guddaan cubbuu nuyi namoonni Israa'el ittiin si yakkine sitti nan himadha anii fi manni abbaa koo cubbuu hojjanneerra nuyi si duratti wanta jal'aa hojjanneerra abboomii kee seerota kee wanta qajeelaa ta'e ati Musee garbicha kee abboomte hin eegne jedheeti namni kuni dura Waaqayyootti kadhata isaa dhiyeeffachuutti ka'e. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkinni guddaan dhufeera isaan irra ga'eera jedhamee gaafa dhufee Nehemiyaatti himamu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u gara olii isaatti lakkoofsa korraa kaastanii gaafa dubbistanii dubbiin Nehemiyaan ilmi Hakaaliyaa dubbate kanatti fufee jira. Nehemiyaan Arxaashaat moo'ee waggaa 20 ji'a Kusliitti mandara Suusaanii keessa utuu jiru obboloota koo keessa Hanaaniin jarreen tokko isa wajjiniin Yihuudaadhaa in dhufani. Anis waa'ee hambaa Yihuudootaa warra utuu hin booji'amin achitti hafaniif waa'ee mandara Yerusaalemii nan gaafadhe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u jedhe. Yesuusiidhaaf isaanis warri boojuu irraa hafan naannoo sana keessa akka jiraatan rakkina guddaadhaa fi miidhama keessa akka jiran dallaan Yerusaalemis dhagaadhaan diigamee dallaan Yerusaalem inni dhagaan diigameera karri ishees ibiddaan gubameera jedhanii natti himanii wanti kutaa kana keessatti nama kana gaddisiise ofirra gatteechise guyyoota muraasaaf immoo akka inni soobisa taasise akka Waaqayyoo durattis kadhata isaa dhiyeeffatu kan isa taasise maalidha biyyi isaa biyya abbaa isaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Biyyi isaa biyya abbaa isaa akka diigamte warri abbaa irraa hafan yookaan immoo warri irraa hafan boojurraa diigamanii booji'amanii inni kun fudhatameera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warri hafe immoo rakkinaa fi dhiphina guddaa keessa akka jiran dallaan biyyattiidha akka diigame karri biyyattii akka ibiddaan gubame itti himame biyyi diigamteerti biyyi rakkina keessa jirti biyyi miidhama keessa jirti biyyi yaaddoo keessa jirti ani gaafa itti himanii namni kun ofiisaati mana mootii keessatti hojjetaa mootii tokko ta'e nama jiraaf. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mootii fuulduratti nama mootiidhaaf wanta mootiin nugusaaf kennuudha. Iddoo gaarii jira iddoo itti bashannanu iddootti kolfee taphatu jira namni kun Nehemiyaan gaafa dubbii kana dhaga'u waa'ee biyya isaa gaafa dhaga'u waa'ee biyya abbaa isaa gaafa dhaga'u waa'ee maatii isaa gaafa dhaga'u waa'ee Yerusaalem gaafa dhaga'u hin gaddee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan gadduu bichaa miti namni kun guyyaa muraasaaf immoo maal godhe hin soome Waaqayyoon duratti guyyaan inni soome hin beekamu guyyaa ganaati hin jenne macaafni guyyaa muraasaaf nan soomedha guyyaa meeqa akka soome isatu beeka. In keenye waan ta'eef jechuudha. Guyyaa muraasaaf Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Guyyaa muraasaaf namni kun Waaqayyoon duratti hin soome hin kadhatee rakkina biyyattii irratti ta'es fuuldura Waaqayyootti dhangalaasutti ka'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Laala. Egaa sooma kaayyoo qabu jechuun namni tokko soomuu bichaa osoo hin taane waan soomuuf sana beekuu qaba. Nehemiyaan dubbii kana dhaga'ee rakkina biyyattii irra jiru kanaaf soomaaf sagada qaban. Amma bara keenya kana keessatti gaafa laallu baay'een keenya
akkasumaan soomamaa jira. Akkasumaan soomamaa jira. Yeroo baay'ee namni soomni akkasumaanii faayidaa hin qabu obboleessa koo obboleetti. Macaafa qulqulluu keessaa booda sooma gatii hin qabne yookaan immoo sooma faayidaa hin qabne galma hin qabne kaayyoo hin qabne ilaalla. Soomni namiyaan soome kuni kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa maaliif? Yerusaalem deebisee ijaaru. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Yerusaalemin deebisee ijaaruudhaaf Waaqayyoon hin kadhate. Si yakkineerra Waaqayyoon jedhee bakka si yakkineerra. Ani si yakkee jira. Garuu namichaan kun yakkeera yakkee jirru hin jiru. Eessa jira? Ofii isaatii iddoo gaarii jira namichaan. Ani si yakkeera. Manni abbaa koos yakkeera. Maatiin koos yakkeera. Sabni koos yakkeera. Hundi keenyayyuu si yakkineerra. Kanaaf Waaqayyo nutti araarami jedhee sooma sagada isaa keessatti kadhachuutti ga'e. Namiyaan wanti inni soomeef, wanti inni gaddeef, wanti inni kadhateef kaayyoon isaa maaliidhaaf sooma sagada booda kadhata kana booda maal gochuuf Yerusaalemin deebisee ijaaruudhaaf. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Ishee diigamte deebisee ijaaruudhaaf. Ishee buqqaate deebisee ijaaruudhaaf. Kaayyoon isaa kana jechuudha. Laala. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaan haa ta'u. Yerusaalemin deebisee ijaaruudhaaf namiyaan kan inni soomu. Yerusaalem ishee diigamte dhaga'e. Seenaa kana dhaga'e. Oduu kana dhaga'e. Namoonni achi dhufan kumboo jamee fudhatamee deemeera. Warri ati rakkinaa guddaa keessa jira. Karri biyyattii ibiddaan gubameera. Dallaan biyyattii inni dhagaan ijaarame diigameera gaafa jedhu mudhiin isaa hin hiikkate. Ofii isaatii bakka gaarii jira. Ofii isaatii bakka mijataa jira. Haala mijataa keessa jira. Hojjetaa mootummaa tokkooti. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Hojjetaa mootummaa tokkooti namichaan. Garuu gaafa waan kana dhaga'u. Gaafa dubbii kana dhaga'u. Keessi isaa irraafame. Yesuusinaaf galanni guddaan. Cal'isuun qaboon jedhee bakka. Zim jechuun qaboon. Waa'ee biyya kanaaf zim jechuun qaboon. Jedhe nan sooma jedhe. Nan dingadde in soome. Yesuusinaaf galanni guddaan. Tokko biyyatti deebisee ijaaruudhaaf. Lammata hojii mootummaa keessa jira waan ta'eef hojii mootummaa kana keessatti eeyyama argachuudhaaf gara mootummichaatti dhaqee mootummaa hojjechaa jiruuf kana bira dhaqee Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Mooticha bira maal fudhachuudhaaf? Eeyyama fudhachuudhaaf. Mootichi farra tolaan akka salaan. Ayyoon inni jalqabaa namiyaan kan inni soomeef biyyatti deebisee ijaaruudhaaf. Lammata Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaan haa ta'u. Namicha bira hojjeturraa eeyyama argachuudhaaf. Eeyyama yoo argate deebisee dhaqee Yerusaalemin ijaaruuf. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf sooma kaayyoo qabu namiyaan kan inni soome jechuudha. Sooma kaayyoo qabu soome namiyaan. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'een keessan daqiiqaa nuu gabaabsi jettanii waan natti haasoftaniif jechuudha. Daqiiqaa gabaabaadhaan isin tajaajiluu waan barbaadifan ariifachaa jira jechuudha. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf namni kuni soomni inni soome sooma kaayyoo qabu. Sooma galma qabu. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaan soome. Sooma kaayyoo qabu. Kaayyoo galma qabu. Kaayyoo raawwii qabu. Soome jechuudha. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Asirratti dhaggeeffadhaa. Abbaan keenya Yesuus Kiristoos sooma kaayyoo qabu soome. Kakuu moofaa keessatti Museen sooma kaayyoo qabu soomani. Sooma dheengaddasinii kaasee keessatti sabni Israa'el sooma kaayyoo qabu soomaniiru. Soomni Asteer labsite sooma kaayyoo qabudha. Yesuusinaaf galanni guddaan sooma kaayyoo qabu. Mata duree qabu. Waan kadhattuuf sana jechuudha. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Osoo mata duree hin qabaate akkasumaan dura Waaqayyootti dhaabattanii coollogdanii soomtanii yoo kadhattan Waaqayyo maaliif soomtee gaafa isin jedhe deebii qabaachuu qabda. Maaf fuula koo barbaaddattee gaafa isin jedhe deebii qabaachuu qabda. Maaf gadditee na dura dhaabattaa? Maal taatee? Maaf gara koo dhufte? Maal inni rakkinni kee jedhee gaafa Waaqayyo si gaafate deebii qabaachuu qabda. Wanta soomaa jirtuuf sana deebisuu qabda jechuudha. Akkasumaan hin soomamu. Egaa sooma kaayyoo qabu soomuun baay'ee barbaachisaadha. Sooma fudhatama qabu. Sooma mata duree qabu. Soomuun barbaachisaadha. Soomni mata duree hin qabne Waaqayyoo biratti fudhatama takka illee hin qabu. Macaafa qulqulluu keessatti soomni kaayyoo hin qabne jira? Jira.
soomni kaayyoon qabne mee kan kamiidha inni Luqaas irra na dhaqaa Luqaas 18:12 Luqaas 18:12 Kiristoos Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u Luqaas 18:12 Luqaas 18:12 Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u laala Luqaas 18:12 sagalirraa kaasee haa dubbisuun Luqaas 18:12 sagalirraa kaasee haa dubbisuun Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ani sagalirraa kaasee haa dubbisu Luqaas 18:12 sooma hiikaa hin qabne sooma galma hin qabne sooma jalqaba xumura hin qabne sooma faayidaa hin qabne sooma waaqayyo biratti fudhatama hin qabne fi kadhannaa fudhatama hin qabne kutaa kana keessatti agarra jechuudha. Yesuus namoota warra qajeelotti jiraanna jedhanii oofamanatanii fi warra oofamanatan warra hundumaa immoo tuffatanitti fakkeenya dubbateera. Yesuus warra qajeelummaatti jiraanna jedhanii oofamanatanii warra hundumaa immoo warra tuffatan nama hin tuffatu ofii isaaniitti qajeelaa ofiin jedhu warra kaan hin tuffatu ofii isaaniitti warra qajeelaa ofiin jedhetti fakkeenya dubbate Yesuus fakkeenya dubbate maal jedhee jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan isa firiisicha tokkoo fi namicha qaraxa fuudhu tokko turanii namni lama nama lamaan kana keessaa tokko qaraxa kan fuudhuudha tokko immoo firiisichaadha. Egaa firiisichi fuula waaqayyoo dura dhaabatee akkas jedhee kadhachuutti ka'e firiisichi jechuudha. Firiisichi kun ani qajeeladha ani qulqulluudha ani sirriidha jedha warra kaan immoo hin konnona warra kaan immoo hin tuffata. Firiisichi fuula waaqayyoo dura dhaabatee gara isaa keessatti yaa waaqayyoo akka namoota warra kaanii warra saamtuu warra jal'ootaa warra ijjitootaa yookiis akka qaraxxuu kana iyyuu waan hin ta'iniif sin galateeffadhaa jedhe Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 laalaa namichaa gala yaa waaqayyo jedhe waaqayyoodha akka namoota warra kaanii warra saamtuu warra ijjituu warra jal'oota warra ijjituu yookiis warra qaraxxuu waan nan godhiniif sin galateeffadha yommuu galateeffatu warra kaan mataa qaxaqaxaa galateeffata galanni namichaa laala namicha galatuma namichaa iyyuu laala galata isaa keessatti nama qaxaqaxa galata isaa keessatti nama jibba galata isaa keessatti nama tuffata galata isaa keessatti ofiin jaja of jajee warra kaan tuffata ana akka saamtuu miti ofiin jedhe ana akka jal'ootaa miti ofiin jedhe ana akka ijjitootaa miti ofiin jedhe ana akka qaraxxullee miti ofiin jedhe namichaani ofii isaa ol kaasaa Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan macaafa qulqulluu keessatti sagalee tokko dhageessanii jirtan yoo ta'e kan ol of qabu hundumtuu gaddeebi'aadha kan gadi deebi'u hundumtuu ol kaa'e laala namichaan kun of ol qabuun isaa waaqayyo duratti nama gaddeebi'aadha kadhannaan akkanaa waaqayyo bira hin ga'u kadhannaan akkanaa galateeffannaan akkanaa jajannaan akkanaa waaqayyo bira hin ga'u faarsaa keessa laala faarsaan keessatti faarfannaa keessan laala kadhannaa keessatti kadhannaa keessan laala baay'een keessan firiisicha kana fakkaattu baay'een keessan of ilaala akka jal'ootaa miti jedhe akka saamtuu miti jedhe akka ijjituu miti akka qaraxxuu miti of fuula jechuudha of jaja itti dabalees immoo akkas jedhe torban keessaa guyyaa lama nan sooma torban keessaa maal guyyaa lama Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u torban keessaa guyyaa lama torbanitti guyyaa lama nan sooma laalaaka namni kun torbanitti guyyaa lama sooma waggaan 52 qaba Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u guyyaa meeqa sooma jechuudha inni guyyaa 120 guyyaa 100 guyyaa 4 soomaa jechuudha guyyaa 8 guyyaa 4 akkas Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan in soomaa jechuudha in sooma waggaa keessa
waggaa keessatti guyyaa kana hin sooma. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Ji'a sadii minaamina sooman dabarsa namni kun waggaa keessatti ji'a sadii minaamina walitti yoo dhufe sooman dabarsa namni kun. In sooma Waaqayyoon duratti. Torban keessaa maalan godha? Guyyaa lama nan sooma. Abeet 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 abeet. Ilaala waa'ee namicha kana. Torban keessaa guyyaa lama nan sooma. Laalame bara keenya kana keessa laalaa torban keessaa guyyaa lama kan sooman hin jiru be. Sooma kaayyoon qabu. Kaayyoo wayiituun qabu. Maaliif sooma torban keessaa guyyaa lama? Kaayyoon inni torban keessaa guyyaa lama soomuuf maaliif? Kaayyoon qabu soomni isaa kun. Sababan qabu soomni isaa kun. Ka'umsan qabu. Xumuran qabu. Soomudha bakka soomudha. Hin kadhanna hin soomne. Alaamaa የሌለ ጸሎት ዓላማ የሌለ ጾም ዓላማ የለም። በቃ ካዮን ቀቡ ጀለቀበን ቀቡ ጥሙረን ቀቡ ዝም ብሎ መጾም ይሄ እግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለውም። ጾም ያከናውን ዱረ ዋቀዮት ፍደተ መንቀቡ ጾማ ገልመን ቀሚ ማሪን ጾመ ነው ብቻንዱ ኢየሱስ ይዳብደለኝ ጉዳይ ጾመን ነምቻ ከና ዋቀ ድረት ፍረታ ማርገቴራ ከነና ነምቻ ከና ዋቀ ድረት ፍረታ ማርገቴራ ይነርገነ ላላ ቁጣገነ ድር ከነና ነምቻ ፍረታ ማርገነ ገለተ ፈናን ሳ ፍረታ ማርገነ ሶሙን ሳ ተርበጀታ ጉያ ለማት ፍረታ መንቀቡ ተከለ ፍረታ መንቀብ ዋን ገል መንቀብ ወንጀል ቀባብ ጥሙራን ቀብነ ሶመነ ብቻ ዋንና ሂካን ቀብነ ጅሩ በረከኛ ተሰጥለ ቶርባን ከዛ ጉያ ለመከን ሶመን ጅሩ ሶመ ሂካን ቀብነ ሶመ ጀል ቀበን ቀብነ ሶመ ሰበበን ቀብነ ሰበበ ቀባችሁ ቀበ ሶም ኢየሱስ ይላል ገለኒ ጉደነ ጀል ቀባችሁ ቀበ ወንተራ ጀል ማልራካተ ሶመ ገለ ጀል ቀብደ ማልራካ ማልራም ሶምቴ ገልቢ ሶመ ከናማሊ ካዮን ሶመ ከናማሊ ማሊዳም ሶም ቤኩም ባይበራችሳል ኢየሱስ ይላል ገለኒ ጉዳና ነው ከናም ነምጃሙ ቶርባን ከዛ ጉያ ለማላን ጎደ ነን ሶማ ሃሌሉያ inni qarata fuudhu suni garuu achi fagaatee dhaabate ija isaa illee gara waaqatti ol hin ilaalle qomoo isaa rukutachaa yaa waaqayyo ana isa nama cubbamaatti araarami hin jedha ture ilaala namichaa kana kan namichaa cubbamaa sanaa yookaan kan qarata fuudhu kana soomni soomaan jiru na kadhataarra jira kadhanni namichaa kana kadhannaan namichaa kana kan qarata fuudhu kana galma qaba kaayyoo isaa maali naan jechuu dandeessu araara gaafachaa jira waaqayyoon cubbamaadha waan ta'eef Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u inni kun ani qulqulluudhaaf hin jedhee dhufeera tokko deebi'ees immoo iyyuu ani nan sooma jedhee dhufeera kudhan keessaa tokko nan baasallee birran jalaa darbe dhiifama kudhan keessaa tokko nan baasa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen jiru namoonni bara keenyallee kudhan keessaa tokko of agarsiisuudhaaf kan baasan of agarsiisuudhaaf baafta ta'anaan gatiin qabu obboleessa kudhan keessaa tokko namichaan kun of agarsiisuudhaaf baasa of jajuudhaaf baasa malee dhugaan isaa galee waaqayyoon sodaatee miti. Inni kun garuu asumatti ilaala namicha kana araara gaafatan kaayyoon isaa wanti inni gara kadhannaa kanaa dhufeef cubbamaadhaani natti araaramidha. Eega qajeelaa taate eega sirrii taate eega xumuratte eega galma geesse maa gochaa kadhatta maa soomta namicha kana waa'ee akka namicha kanaa jirtu har'allee jechuudha. Kan akka nama kanaa jiru of eeggannoodhaan deemuun baay'ee barbaachisaadha. Manta goonu sana maaliifan godhaa jira jennee of gaafachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u isinitti hin baay'isu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u gooftaan baraaf jireenya keessa na eebbisu sooma kaayyoo qabuuf kaayyoo hin qabne jennee ilaalleerraa inni kaayyoo qabu kan akka Museen soomee kan akka Yesuus soomee kan akka Namiyaan soomee kan akka sabni Israa'el dheengadda kaase waa'ee Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u faayidaa soomaa irratti kaase jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u san akkasii Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen. Haleluuyaa.
sooma akkasii jechuudha. Sooma akkasii sooma faayidaa qabu soomuun baay'ee barbaachisaadha. Sooma bu'aa qabu soomuun baay'ee barbaachisaadha. Sooma galma qabu soomuun baay'ee barbaachisaadha. Sooma deebii qabu soomuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yommuu kadhannu kadhata keenya keessatti maal kadhannaa, maal gaafannaa, maaliif gara Waaqayyoo dhufne kan jennu sana sirriitti ilaalu. Egaa jedhe Yesuus firiisicha sana irraa namicha kadhata fuudhu sana sun namicha kadhata fuudhu kuni Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee gara mana isaatti akka deebi'e isinittan himaa. Kan oloof qabu hundinuu gadi deebifama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan gadi of deebisu hundinuu immoo ni qabama jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti dubbateera jechuudha. Gadi of deebise taanaan namni ol qabamu, ol of qabe taanaan gad deebi'u akka jiru Yesuus duraan dursee dubbateera jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa soomni keenya maal akka inni ta'e duraan dursinee ilaaluun, maaliif akka soomnu, akkamitti akka soomnu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaan haa ta'u. Sooma hiikaa qabu, sooma galma qabu, sooma raawwii qabu. Soomuun nurra jira jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifamaa. Faayidaa soomaa laalleerraa, miidhaa soomaa laalleerraa. Har'ammooyyuu sooma kaayyoo qabuu fi kaayyoo hin qabne laalleerraa. Waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifamaa. Jabaadhaa. Shaaloom ayyaana Waaqayyoo keessa tura. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912991049 yoottan argachuu dandeessu. Eebbifamaa ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nu bal'isi yoo jettan immoo yaada kutaa kanaa jechuudha. Nu bal'isi yoo jettan isiniif han bal'isa jechuudha. Sooma kaayyoo qabuuf kaayyoo hin qabne zirzirii isaa sirriitti nu bal'isi yoo jettan isiniif han bal'isa jechuudha. Yookaan immoo asumarraa yoo isinii galee raate Waaqayyoo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloom ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu.